Seenessi waloo tokkummaa jabeessuun ijaarsi biyyaa gama hundaan akka milkaa'u taasisa. Akkasumas seenessi waloo ijaarsa sirna dimookiraasii fi tokkummaa biyyaalessaa cimsuun hojiilee milkaa'oo gama hundaan daandii milkaa'inaa qabatanii hojjetamaa jiran fiixa bahiinsa isaaniitiif utubaadha. Milkaa'ina kanaafis Itoophiyaan duudhaa safuu fi itita aadaa milkaa'oo eenyummaa dhugaa dhala namaa calaqqisiisaniin kan badhaatedha. Itinni aadaa, duudhaa fi safuu saboonni, sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa gonfatan kunneen falaasamoota qajeeltoo jireenyaa kanneen ta'an kan akka sirna gadaa of keessatti hammatee kan argamu diimokiraasii ammayyaafis bu'uura guddaadha. Waldhabdee maree fi marabbaan furuu fi walooma cimaa ijaaruufis daandii milkaa'oon kan jiru yoo ta'u, falaasamni ida'amus itita dhugaa barootaaf kuufame kana irraa kan ijaarame. Tokkummaa Itoophiyaaf hin hojjanne abbootiin keenya itti du'anii jiru. Tokkummaan Itoophiyaaf barbaannu garuu walqixxummaa, wal kabajuu. Namni biyya kana keessatti walqixxummaaf ofiin of bulchuu aadaa eenyummaa keenya eeggateen wajjin jiraachuu barbaadu hundaa wajjin karaa nagaaf jaalaan jiraachuu. Uummanni Oromoo uummattoota sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa faana tokkodha. Tokkummaa isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa qabatee karaa jiru hundaan uummattoota faana dhaabbachuu danda'u tura jiraata. Itoophiyaa ammayyaa hundarraa ijaaruun bu'uura federaalizimii obbolummaa irratti ijaarame bu'uuressuuf daandii boqonnaa haaraa saaqedha. Seenaa keenya qabnu kana waloodhaan taanee kabajuun erga beekne booda waliif kabajuun waliin beekuun kan baay'ee barbaachisuudha. Isa kanarratti seenessi waloo kun immoo yoo kana hin taasisna ta'e utubaa biyya keenyaatiif immoo cimaadha jedheetiin amana. Kanarratti immoo mootummaanis ta'ee akka paartiittis wannoonni ka'an kun biyya keenyaaf seenessi waloo kun utubaa ta'ee akka mul'atu sirriittiin amana dhuunfaa. Biyyi tuni saba tokkoon yookaan saba lamaa yookaan saba sadiin ta'ee ijaaramte osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyyattii tana keessa jiran hundaan kan ijaaramtee fi dhiigaaf lafee isaaniitiin kan hundeeffamte malee dhiiga saba tokkoo yookaan saba lamaatiin ta'e ijaaramtee miti dursa beekamuu kan qabu. Uummanni keenya kan irratti hubatuu qabuu fi hayyoonni illee irratti hojjetuu kan qabu waloon kun walitti uummanni kun jiraatu walitti hidhameetiin deemuun tokkoffaa duniyaa fi qabeenya biyyattii tana hin qusataa misoomaaf akka oolu hin taasisaa. Uummanni kun waliin guddateetiin jiruuf jireenya ofii akka fooyyeffatu hin taasisa. Ida'amuu dhugaa ganamaa Itoophiyaa ijaarsa seenessa waloof bu'uura ta'an akka horataatti fayyadamuun hanqinoota maqsuun maraammartoo iyyummaa fi boodatti hafummaa buqqisee badhaadhina hunda galeessa milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Kanaanis waggoottan 7 darban keessa falaasamni ida'amuu hojiirra ooluu isaatiin ijaarsi seenessa waloo bu'uura qabachaa dhufeera. Kunis xiyyeeffannoo mootummaan ijaarsa duudhaa ganamaaf kenne irraa kan madde yoo ta'u, madaala sabboonummaa, sabummaa fi biyyaalessaa akka eeguufis hojii milkaa'aan hojjetamaa jira. Biyya tokkummaan saboota sablammoota ishii eegamee fi biyya cimtuu dhalootaaf mijattuu taate uumuuf seenessa waloo uummata biyyattii gidduutti ijaaruuf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jira. Egaa seenessi qeentee yeroo jennu qeenteen maquma isaayyuu qeenteedha. Yeroo ibsinu Oromoon qeentee yeroo jedhu kophaa akka waa hojjechuu hin dandeenyetti ilaala jechaadha. Sangaayyuu cimdii jedha kan ittiin lafa buruskee qotu jechaadha. Kanaaf wanti qeentee jedhu kuni gareen tokko fiixeetti ba'u argisiisa. Inni fiixeetti ba'ee walitti dhufee dachaa ta'ee garee hafe wajjin yookiin garee dhimmi kun ilaallatu wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Egaa Oromoon akkuma haasa'u mari'ataan gowwaa hin qabu jedha. Marii waan baay'ee fura waan ta'eef caafitti ba'anii fi gurra gatta'anii mareedhaan dhimmoota furuun barbaachisaadha. Falli jiru waliigaluudha. Waliigaluun immoo qajeeltoowwan gurguddaa kaawwatanii biyyi kun amala akkamii qabaa? Akkuma addunyaatti immoo biyyoonni akkamitti ijaaramanii akkamitti fudhatamummaa biyyaa, fudhatamummaa sirna heeraa, fudhatamummaa biyya garaagarummaa yaada irratti uumame kana akkamitti fayyisuu dandeenya kan jedhu irratti waliigaluu qabu. Akkamitti waliigaluu? Fakkeenyaaf biyyi sirna qeenxeetii yookaan yuunitariitiin ijaaramuu qabdi moo federalizimiin ijaaramuu qabdi kan jedhu qabxii adda bahiinsa ayidiyooloojiiti tokko. Isa kanaaf immoo biyyoota biraarraa muuxannoo fudhachuu ni danda'ama. Biyyoota biraarraa fakkeenyaaf afaan hedduu, aadaa hedduu, seenaa hedduu, saba hedduu warri qaban sirna federalizimiiti kan isaanii ittiin ijaaramanii dinagdee gurguddaa yookaan immoo
qabeenyaan illee yookaan immoo nageenyaan illee kan beekaman kan akka Switzerland, kan akka Kanaadaa, kan akka Belgium, kan akka Indiyaa illee fudhachuu dandeenya. Indiyaa keessa amma saba hedduu, afaan hedduu, amantaa hedduutu jira. Garuu immoo wal danda'anii afaan isaanii, aadaa isaanii akkuma qabatanitti biyya Indiyaa jedhamtu kan ijaarratanii har'a biyya dimokiraatawaa, biyya dinagdeedhaan teknooloojiitiin deemaa jirtu jedhamtee ni beekamtu. Kun muuxannoo biraallee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Kana kan taasisu immoo maalidhaa? Garaagarummaa hambisuu, aadaa tokko saba tokko gochuu otoo hin taane Indiyaa jalatti afaan adda addaa, aadaa adda addaa qabannee biyya Indiyaa jedhamtu kana jalatti waan gurguddaa hojjechuu dandeenya jedhanii waan gurguddaa hojjetan. Biyya keenya keessatti wantoota nuyi haaluu hin dandeenye jira. Fakkeenya warri federalizimiin badee sirni qeenxee dhufuu qaba, ijaaramuu qaba warri jedhanii garaagarummaa sabootaa immoo akkam goonaa, garaagarummaa seenaa akkam goonaa isa jedhu itti yaaduu qabu jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas duudhaa ganamaatti deebi'uun imala haaromsa aadaatiin duudhaa, safuu fi aadaa uummatichaa kan yeroo kamiiyyuu caalatti dhugoomsuuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jira. Hookkaraa fi waldhabdee furuufis maree fi marabbaan xiyyeeffannoo argachaa dhufeera. Duudhaawwan gaggaarii hawaasa keessa jiruu fi xiyyeeffannoo kennuun ilaa fi ilaamee dagaagsaa imala ijaarsa sirna diimokiraasii cimsuun biyya jabduu fi mootummaa cimaa ijaaruuf hojiin eegalame daandii milkaa'inaa irratti argama. Siyaasuma keenya keessatti marii hundi wal hubachuu, waliin mari'achuu, aadaan marii bal'aan kan hin turre ta'uu isaati. Aadaan waliin maree bal'aan kan hin turre ta'uu dhabuunsaa kun immoo waldhabdeen siyaasaa akka furamu osoo hin taane unumaa akka itti babal'atu ta'eetu itti fufee jira jechuudha. Sababii kanaaf aadaan marii babal'achuu akka qabu siyaasni keenya illee kanaan dura kan ture keessaa siyaasa qeenxee qabannee deemuun yaalameera, godhameera garuu milkaa'ina hin fidne. Sababii kanaaf siyaasa yookaaniif immoo waloomsuudhaan, wal hubachuudhaan, walitti dhufuudhaan yoo aadaa marii keenya immoo bal'ifanne siyaasa qeenxee sana keessaa baane namni eenyummaa isaa qabatee maalummaa isaa qabatee garuu immoo biyya kana walitti kan qabu biyya Itoophiyaa jennu kana walitti qabu kana ijaarsa irra kan jirtu kana ijaarsa isaa xumuree akkaataa barbaadamuun galma barbaadame gahuu kan inni danda'u aadaa marii isaatii yoo bal'ifatee waldhabdee siyaasaa kana keessaas bahuu ni danda'ama. Galma kana dhugoomsuuf ijaarsi seenessa waloo utubaa guddaa mootummaan xiyyeeffannoon irratti hojjechaa jirudha. Biyya tokko ijaaruudhaaf saba tokko nu barbaachisa. Saba tokko ta'uudhaaf immoo afaan tokko kan dubbatu, amantaa tokko kan qabu, aadaa tokko kan qabu, seenaa tokko kan qabu jedhuudhaaf yeroo dheeraadhaaf nation state kan jedhamu sanaani yaalamaa ture. Kana keessatti immoo aadaa eenyuu jalatti, afaan eenyuu jalatti, amantaa eenyuu jalatti biyya tokko biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaarraa kan jedhu immoo gareen afaansaa fi aadaansaa seenaansaa jala cuqqaalame yookaan immoo bira darbame yookaan dhiitame kun immoo hin fincile jechuudha. Kanaaf gaaffiin sabdaneessummaa yookaan immoo gaaffiin saba tokko yookaan immoo afaan tokko aadaa tokko ta'uu hin taane aadaa afaan keenya seenaa keenya qabannee biyya tokko ijaaruu dandeenya kan jedhu gabaabsine yoo laalle jechuudha. Inni kun immoo seenessa yookaan naareetiivsa jedhu sana qabatee garaagarummaan hayyoota yookaan politikaal illiit kan jennu gidduutti uumame garaagarummaan uumame kun immoo akka waliigalteen hin dhufne yookaan naashinaal konsensus kan jennu sana jechuudha. Garaagarummaan biyyoolessaa akka dhufne tokko ta'anii gara fuulduraatti socho'uu caalaa waan kanaan duraa deebi'anii kakkaasuudhaan nageenya kan uumamne waliigalteen akka hin jiraanne darbee immoo olaantummaan seeraallee akka hin jiraanne gaaga'ama garaagaraa fidee jira jechuudha. Biyyoonni uummata isaanii gidduu garaagarummaan aadaa, seenaa fi amantii itti heddummatutti garaagarummaa walii kabajanii hariiroo obbolummaa cimsuun tokkummaa fi jaalalaan waliin akka jiraatanii fi seenessi waloo waliin ijaarratan murteessaadha. Sirni federalizimii biyya kana keessatti cimaan deemu yoo ta'e gara amantaa tokko, aadaa tokko yookaan saba tokko jedhamutti kan deemu yoo ta'e humnaan isaa ta'u karaa kallattii garaagaraatiin gara diigamiinsa biyyaatti illee dhufuu ni danda'a. Sababii kanaaf sirna federalizimii har'a jiru rakkoo jiru adda baasanii akka itti fufu gochuudhaan biyyi kun wal kabajee aadaa adda addaa, afaan adda addaa, seenaa adda addaa qabatee garuu biyya tokko jedhamee yoo bulee faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Isa kanarratti walii galuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf seenessa waloo hunda hammatee fi hariiroo obbolummaa lammiilee gidduu ture itti fufsiisuun biyya hundaaf taatu ijaaruu keessatti hunduu qooda isaa bahachuun karoora imala badhaadhinaa hunda galeessa akka biyyaa fi akka naannootti qabame milkeessuun dhimma yeroon gaafatudha. Kana malees sirna dimokiraasii sirnaan dagaagsuun filannoo marsaa torbaffaa haqa qabeessa, dimokiraatawaa fi hirmaachisaa ta'e milkeessuufis lammiileen hunduu hubatee
illee qooda irraa eegamu baachuu qaban dhaamsa qophii keenyaati. Qophii keenya asumarratti xumurra. Qophii itti aanuun hanga wal agarrutti nagaatti.